السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما بولو وانتيا نجاها جرجرتو أكام جرتو نجاها يا كيساني. الحمد لله نبر اللي نجا كوتي سنجراني ساعدون سبدي فيديو قد إساهن جرتو ورينا سرتي والبرني وريني يوتيوب الراتي والبرني والأرجن هندنو قايا دا وليكم كنا وانهن أولمني egaa yuutuubii hojii dabalataati hojii biraattu gaa akka malee biis nu godhee baay'ee takkaa hangana hojiilee natti dummaatillee beeku yaa alhamdulillah yaanillee akkasumatti natti jabaatti hojiilee natti jabaatti kanumaaf hin badee egaa gizee yeroo tokko gaa viidiyoo dhaqee tiktok jalaa fuudhee kaan fuudhee gadhiisurra viidiyoo mukiyya seeran taa'ee itti dalagaa jedheetiin chaanalii kiyya kunuunsuu barbaadeeti qisaasuu hin barbaadne jechuudha. Sila qisaasuu barbaade waan arge fuudhee irratti maxxansaa. Kanaafiin viidiyoo xiratii qabu hojjechuudhaaf immoo haala mijataa haala mijaawaa keessa jiraachuun immoo dirqama guddaadha barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya bakka jirtan maratti nageenya kan rabbii milkaa'inni isin bira naaf haa jiraatu isiniin jecha. Egaa like subscribe share godhuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Injira guyyaan viidiyoo bareedduu hojjannee taphannee dhufnullee jechuudha. Harka kaniin qabadhe dhufee viidiyoon tuni wallaahi subhaanallah viidiyoon turte ji'aaf deemtiyyuu na fakkaate wallaahi torbee 15 caalti na fakkaata. Bakka hedduu takka biizii ta'urra viidiyoo galgala wayii zaban malawwacaa jedhanii taagaa biyya kana. Dubai waggaa 52 kabajatti jechuudha. Kanaaf guyyaa san gadi baanee fooqirraa lafatti gallaalaa jirra jechuudha. Makiinaan karaa hin dabartu dhukaasni waan biraati hin dhukaasanii bakka wanuma akka ibiddaa qanqee kana facaasan jechuudha. Odura sodaadhee ala gadi ilaaluu eegasii mootuu madaamillee na dhiifte na biraa deemteeyyuu isumaaf jecha deemte jechuudha. Isillee gaa bashannanaaf deemte ani mutuukaa ilaalaan ture jechuudha. Sittillee viidiyoo isiniif waraabee asillee karaa kanallee deemaa jirra. Karaa kana mootuu mana tokkorraa mana tokkotti bahuudhaaf deemanii mana sanatti gizee bahuuf deeman bakka baay'ee tokko hojiin gaa hin beektanii hundi keessaniyyuu amma karaa meeshaa feenee karaa deemaa jirra. Karaa maa waraabaa jira jechuudha. Egaa viidiyoo kiyya viidiyoo normaalii kiyya gadhiisuu waan barbaaduuf chaanalii kiyya of jala qisaasuu waan hin barbaanneef daawwattoota kiyya hanga gaafa guyyaan naa mijjatee irratti hojjedhutti ani akkanumatti waan argadhe gaafa naa mijjate hojjedhe mootu wanni hunduu rabbiin fayyaa nuu kennee nu jiraachise yoo jedhe obsaan ni dhufti akkatti naaftu waan hin haftu takka illee hin jirtu. Egaa daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa jajjabeessuu aadaa haa godhannu wal cinaa haa dhaabbannu isiniin jedha. Hundi keessaniyyuu kaayyoo qabattan gadi hin dhiisina. Nutilleen yuutuubii kana akka waan argite hojiidha. Namni qoshaashaa argee hojii bu'aa isaa arguu barbaada mitire maaliif tuffatuun gaarii miti jechuu barbaadeti. Yaani namoonni tokko ilaalcha addaa qaban waan ta'eef maal jedhu bakka wanta kana akka inni faayidaa qabutti itti dabalamanii itti makamanii kaanii akka inni faayidaa hin qabnetti yeroo gadhiisanii biraa deemanii gaarii miti. Dursu namni waan tokko amanee dhibbarraan dhibbatti amanee itti seenuudha. Eegasii mutu erga amanee itti seenee erga waa hunda harka qabatee itti seenee maalii miidhaan isaa maali jedhee adda baratee gaafa itti seenu isan dhibu jechuudha. Kanaaf dursu amananii itti seenuudha. Erga amananii itti seenamutu keessaa bahuun gaarii miti jedha. Maaliif amma fakkeenyaaf yuutuubii bana jedhee namni banee akkasumaan dhiisee biraa deemu fa'a jiraata. Nama hagammatti irraa bu'aan arganne garuu na gammachiisaan yuutuubitti dhufe yuutuubii makamuun kiyyaan na gammachiisa. Maaliif bakka
ارتاح يعني استراحة سموتياتي وسهالنا مجتي فا أكثر توجد فا وان رتوجد برباد فا بقى fedhiin lubbutiyyaa baqa hedduudha jechuudha. Kanaaf egaa daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa viidiyoo muraasa qabadde isiniif dhufee viidiyoo kana karaa deematii waraabne jechuudha. Kan karaa itti deemnu bu'aan itti deemaa jirru bootaa itti deemaa jirrullee viidiyoo lammaffaarratti qabadheen isiniif dhufaa jechuudha. Ammaaf guzoo kenna karaa deemaa jirra karaa nagaa rabbiin nu haa oofuu. yaada amraati kenna rabbi galmaan nuuf haa gahu ጊዜ tokko tokko wantoota walirraa qoodamuu barbaadnu tokko maalinni namni gaafa waan gaggaarii amma ጊዜ karaa deemtu kana waa hedduu hubattaa ጊዜ biyya tokkorraa biyya tokkotti ceetu waa barattaa jechuu waa argita jechuudha. Kanaaf dhalli namaa tokko sammuu isaallee jijjiiree ilaaluu qaba waan tokkorratti qabatee ilaaluu osoo hin ta'in sammuu isaa waan tokkorraa gara tokkotti jijjiiree gara tokko jijjiiree ilaaluu qaba. Amma masalan hojii tokkicha bichaa hojjenne hojii tokkicha isaan irratti henne suni firii nu taasisuu hin danda'u yookaan nu bashannansiisuu yookaan nu taphachiisuu yookaan nu gammachiisuu hin danda'u. Yani wantoota tokkorraa tokkotti dalagaa taatee waan jedhamte takka akkasitti ilaaluun gaariidha isheen jedha. Egaa karaa nagahaa nuuf haa ta'u karaa deemaa jirra. Fuullee makaraan bareedaadha bootaan bareeddu natti bareeddee akkuma natti bareeddi kanatti sammuu kiyyatti akka bareeddi kanatti sammuu keessanitti illee akka bareeddu jedhee waraabee jechuudha. Mastaawashaadha biyya Oromaa keessa jira waan ta'aniif mastaawashaadha garuu akkas isin jechuu barbaadeeti wanni ani isinitti dhaammadhu mootu laayikii sabskiraaybii sheerii nuuf godhu hin irraanfatina. Egaa yuutuubiin gadi akka hin dadhabne akka inni harkaan dadhabne ol kaasaa ilaalaa isiniin jenna. Egaa kana fakkaataa isin wallaahi jiruu gaarii rabbi nu haa jiraachisu biyya teenya biyya nagaa biyya jaalalaa biyya qofaa rabbi haa taasisuuf jenna. Egaa gizeelleen gizee qabbanaa roobnilleen dhufee jira. Amma Itoophiyaa boonaatti achi deemaa jira mi'asii mootu akka roobutti deemaa jira jechuudha. Qabbantiileen asuu keessa seenaa jira jechuudha. Namatti tola baay'ee namatti tola. Egaa rabbiin nagahaan isin baasee nagaan isin haa galchuu fayyaa amaana isin haa taasisuu isin jechuun jaaladha. Kana fakkaataa nu faana turaa isin affeerree jirra mana sa'aadu ol seenaa isin jenne jirra jabaadhaa. Kanuma kana bichaadha wanneen badiidha. Amma fakkeenyaa fi mana argitee mijjatu mana tokkorraa mana tokkotti gaafa olii gadi jijjiiramu namni baqqaanii hiraari jechuun meeshaa kaan achi guuruu kaan as guuruu nama darara mana moofarraa gara mana haaraatti gisee deeman jechuudha. Baay'ee nama rakkisa. Rakkoon teenya darmu kan yuutuubii jidduudhaan viidiyoo gadhiisuu dadhabnee fi isiniin jechuun jaaladha. Kanuma kanaaf bannee akkasitti qubanu qabaadha isiniin jenna. Daawwattoota fi kabajamtoota hordoftoota sa'aaduu laayikii godha sabskiraaybii sheerii nu godha. Akkasigaa waan jiru mootu yaada jiru koomentii jalatti tak nu godhaa nu barreessaa lafa nu kaayaa isiniin jenna. Egaa jabaadhaa jabeessaa isiniin jechuun jaaladha. اللهم صل على محمد مبارك السلام عليك. اللهم صل على محمد مبارك السلام عليك.
waan faana turtaniif guddaanaaf galatoomaa isinin jedha. Dhumarratti deemnaa jirra. Nagaan turaa. Baay'ee isinin jedha. Egaa wannan isinitti dhaammadhu akkuma beekame viidiyoo laayikii godhaa, sheerii godhaa, sabskiraayib illee godhaa. Isinin jenna daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo uummata qaalii yaa ummata jaalalaa, yaa ummata jaalalaa. Waamilli nu dhibe jenne bitaa mirgaa, waamilli nu dhibe jenne bitaa mirgaa. Karaa sirrii dhiifne maal deemna mokkaa, karaa sirrii dhiifne maaliif deemna moggaa jedha huna. Akkana gaanu karaan gahaa karaa milkii isiniif haa ta'u isinin jenna. Hayyee jawaadha jabeessaa. Bareedu tamariin kun illee illaan akkatti bareedu. Maashaallah. Sagalee kiyya wantiin ani itti waraabuu barbaadeef sagaleen achi ni wacanii jarri arabaa wajji deemaa jiran ta'e ni wacanii haasa'an hum jedhaa deemaa jiru gungumaa deeman jechuudha wallaahi. Kanaaf bakka kanas allaqe. Yoo namni siraa calliseesu te deemu jiraate waraabuu hin dandeette yookaan namni homaa argacha bacha jedhaa deema. Sagalee kan waraabdee poostii nu goote naa jedhani gaafa na arganan dhiisan. Akkasigaa hidhaa keessa jira. Hidhaa keessaa baanee gaafa viidiyoo kenna viidiyoo seera qabeessa waraabannee seera gadhiifannu illee ni dhufa. Inshaallah abshir isin jenna fayyaa gaarii nagahaa milkaa'ina badhaadhina isiniif hawwina jechuudha. Egaa nuuf haala turaan egaa hanga xumuraati. Amma xumuraatti deemnee jirra gaa. Egaa waan yaaddan bira gahaa, waan yaaddan dhaqqabaa, waan barbaadan argadha. Umrii isinaa dheeressu, fayyaa isinitti haa kennu. Gooftichi guddaanii jabaadha, jabeessaa isinin jedha. Umriin teessan amaana isiniif haa taatu jenna. Kana fakkaatti. Akkasii kun galgalaa'ee jira. Karaa osoo deemnu galgalooftee jirti. Hayya nagaan naa turaa fi amaanillaa. Bye bye.